Qophiiwwan tamsaasa kallattiin darban of eeggannoon kan hojjetaman yoo ta'an illee al tokko tokko garuu mudannoowwan dinqisiisoo, kofalchiisoo fi akkasumas qaanessoo ta'an ni mudatu. Egaanis mudannoowwan ajaa'iboo adda addaa tamsaasa kallattii irratti namoota mudatan haala namatti toluun qopheessee isiniif fideera. Viidiyoon kun akka isinitti tolu homaa shakkii hin qabu. Kanaafuu laayik gochuun jalqabuun haga dhumaana waliin tura. Riippoortarri kun odeeffannoo osoo miidiyaaleef dhiyeessuu gidduutti waan isa mudate ilaala. Aktariin beekamaan Dwayne Johnson yookiin Rock show TV boomni irratti agarsiifamu irratti haala kanaan hiriyaa isaa naasiseera. Asitti immoo namni siyaasaa kun miidiyaaleef osoo ibsa laatanii ilkaanni artifishaalii isaanii irraa bu'eera. सुनिए हम सब एक हन नहीं प्रबोध मैं बता रहा हूँ वक्त समय लगे. Dubbistoonni oduu kun kolfa isaanii qabachuu dadhabanii oduu gidduutti haala kanaan osoo kolfanii mul'atu. Namichi taphataa baaskeetbool beekamaan Chaak kun ammoo osoo interviyuu godhee deemuuf jedhu haala kanaan qabamee kufeera. You set me up, Ernie. What do you set me up, Ernie? You set me up. Gaazexeessituun kun persenteejii jechuu dadhabdee osoo rakkattuu mul'atteetti. A slight chance of some it's rain. It's going to bring a possibility of some rain that will be moving into our... Kolfi gaazexeessituu kana ammoo ilaala. Liz Taylor is being played by Stockard Channing, and Marlon Brando is being played by Cedric the Entertainer. We're coming right back. Dargaggeessi daandii irra darbaa ture kun amma tamsaasa kallattii TV irratti darbaa jirurra seenuun waan nama kofalchiisuutu godhu mul'ateera. 12,000 majority. 12,000. It's now down to 5,000. Some people think it won't happen again. It won't happen again. Thanks very much, Tim. Lots of people trying to get in on the act. Gaazexeessituun kun immoo osoo oduu dubbistuu ilkaan artifishaalii ishee irraa bu'eera. Eebba paarkii irra riippoortaroonni jiran kunniin ammoo rooler kooster irra gaafa ba'an moomentii jiru ilaala. Taateen kun immoo dubartoota qamisii gabaabaa baay'isaniif barnoota ni ta'a. Riippoortarri kun utuu gabaasu waan isa mudate ilaala. Asitti immoo namichi bilbila isaa qaqqabaa deemu tamsaasa kallattii irratti osoo kufu mul'ateera. Riippoortarri kun osoo gabaasuu xiqqoof balaa makiinaa irraa ooleera. Oh, that's right. That's like a frying pan. Just that bounce. Right there. Come on. No, come on. Come on. Come on. Come on. I can't hurt me. You just got hotter. Those abs. Riippoortarri kun immoo osoo gabaasarra jirtuu qalameen mataa ishee osoo harkistuu mul'ateera. Gaazexeessaan waa'ee haala qilleensaa kun gabaasarratti akka inni ta'u ilaala. Mang Tani, may mga naninimaho na ng mga damit. Yes, Josie. Josie tuloy. Yes, June. Okay. Then, June, yung ating wind map, makikita natin yung tuloy-tuloy na paglakas ng hangin habagat. At ito ay dahil doon sa bagyong Josie. At hindi lang ngayong weekend, kundi maaaring... Rating kun cameraman ni akka isheen goote ilaala. Pireezidaantiin Indiyaa Narendeera Moodii haasaa gochuuf osoo waltajjiitti ba'anii yeroo kufan ni mul'ata.
Right, so I've got my trusty stopwatch, and here they come down the hill. It looks like Ruben is in the lead, and here comes Al. And that was a bad idea. At Riverside Park, Rob Left, Global News. Gaazexeessituu oduu dubbistu kana ammoo somachaan ishee dhiiraa dhufee hammatu mul'ateera. Qopheessaan qophii televezyiinii kun naachawwan keessummoota isaan dhufaniin yoo akkas ta'u mul'ateera. It's okay. Come a little closer. I'm going to stay over here by Joni. Do they know each? They hold him tight. Hold him tight. Hold him tight. I am. You got it. I am. Oh, it's okay. All right. All right, Joni, you got it. Gaazexeessaan haala qilleensaa gabaasu kun qilleensaan fudhatamuun mul'ateera. All right, you know what? I think I'm just going to come in here for a second. All right. Gaazexeessaan kun ammoo maqaa koon waama jechuun maqaa waa'ee hojii isaatii yoo waamu mul'ateera. Good morning to you. It's 5 o'clock right now on your Wednesday morning. Thanks for joining us. I'm Kate Merrill. I'm Chris McKinnon. Oh my God. I am Kate Merrill. That is Chris McKinnon. And Wednesday, Danielle, because somebody needs to get some sleep. Wow. Saayintistiin British akka reettitti faana jiraatu oduun isaa yoo darbu gaazexeessituun kun haalaan dinqamtee yoo kolfituuf. And he says it was fascinating, a little bizarre though. Waits co-won an IG Nobel Prize for biology who tried living as several different animals. The IG Nobel Awards. The IG Nobel Awards honor research that may seem bizarre or amusing. Truly provokes thought. Kevin Ocean's Don't watch the video script. I need a Kleenex. Namichi gaazexeessitootaan interviyuu ta'aa ture kana waan mudate ilaala. Ambaasaaddarri kun tamsaasa kallattii irratti ibsa osoo laatuuf wallaalee kufuu danda'eera. Riippoortara kana waan mudate ilaala. Egaa jaallatamtoota koo viidiyoo koo akkamitti ilaaltan yoo gaarii ta'e good yoo gadhee ta'e immoo baada jechuun koomentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoon bashannansiisoo akkasii akkasiin qaqqabaniif immoo sabiskiraayib laayik gochuun dagatina.